Itoophiyaatti labsii immigireeshinii lakkoofsa 354 muraa 1995 hojiirra jiru fooyyessuuf wixineen labsii haaraa ba'e mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaaf gaafa caamsaa 22 bara 2016 dhiyaatee erga dhaggeeffatameen booda ibsoota dabalataaf gara koree dhaabbii dhimmoota alaa fi nageenyaa mana marichaatti qajeelfameera. Labsii amma hojiirra jiruun namni tokko Itoophiyaa keessaa akka hin baaneef dhorkaan irra taa'uu kan danda'u ajaja mana murtiin qofaa akka ta'edha. Akka wixinee labsii haaraa ammaatti immoo namni kamiyyuu Itoophiyaa keessaa osoo hin ba'iin sa'aatiiwwan 3 dursuun ragaawwan isaa tajaajilli immigireeshinii Itoophiyaa qorannoo irratti taasisa. Kana keessatti nageenya biyyaa balaarra buusuu danda'a jedhamee kan shakkame ajaja daayirikteera tajaajila immigireeshiniitiin qaamolee nageenya kaan waliin ta'uun akka biyyaa hin baane taasisuu akkasumas to'annoo jala oolchuuf ajaja mana murtii isa hin barbaachisuu jala. Wixineen labsii immigireeshinii amma fooyya'insi irratti taasifame heera biyyattii fi mirga namoomaa waliin yommuu madaalamu maal fakkaataa jechuun ogeessota seeraa lama gaafanneerra. Margaa Fiqaaduu Yuunivarsiitii Walqixxeetti barsiisaa seeraa kan ta'e walabummaan socho'uun mirga namoomaa keessaa tokko ta'us yeroo nageenya biyyaaf balaa qabaachuun isaa itti amaname dhorkaa irra kaa'uun ni danda'ama jedhee hojiirra oolmaa wixinee labsii haaraa kanaan garuu qaamoleen siyaasaan mootummaa falman ittiin miidhamuu maluu jedha. Seerri kuni mirga sochii yookiin mobilisummaa sochii fi bakka jireenya namaa hin daangeessa. Akka waraqata kanarratti barreeffametti rakkoo guddaadha jedhee ilaalu. Yaada ammatti naa kaaftee faana wal bira qabee gaafa ilaalu garuu gaafa hojiirra oolamu baay'ee mirga namaa keessumaa warra mormitoota ittiin taargeet gochuuf seerota kana akka instrumentiitti itti fayyadamamuudhaaf carraa banuu danda'a shakkii jedhuun qaba malee irra keessoo isaa gaafa laaltu dhimma nageenya biyyaa faana wal qabate dhimma keessoo biyyaaf yoo ta'e rakkoon qabu garuu hojiirra oolmaan isaa immoo wanni guddaa fiduu danda'a. Haayilee Baayisaa achuma Yuunivarsiitii Walqixxeetti barsiisaa fi ogeessa seeraa kan ta'e wixineen labsii haaraa tajaajila immigireeshinii kun gama seeraan qaawwa qabaachuu fi mirga namootaas dhiibaa jechuun ibsa. Wixineen labsii immigireeshinii fooyya'aa jiru kuni seera kanaan duraan fooyyessaa Daayirektar Jeneraaliin kan immigireeshinii nama biyya gadhiisee ba'uuf jedhu yookaan seenuuf jedhu tokko ajaja mana murtii malee dhorka irra kaa'uu akka danda'udha kan inni kaa'u. Garuu yeroo muraasa keessatti immoo mana murtiitti dhorka irra kaa'ee yoo qabeen tursiisa ta'e almost arrest jechuudha yookaan detention jechuudha yeroo muraasaaf kana hin godha yoo ta'e dafee mana murtii dhaqee mirkaneessuu qabaadha. Garuu immoo manni murtii ammamitti sa'aatii kam keessatti sa'aatii 48 moo ammamitti dhaqee ajaja mana murtii sana baafachuu qaba kan jedhu hin keenye seerri kun. Iddoon sun gaaffii guddaadha. Namni tokko deemsa sana keessatti immoo kisaaraan irra ga'u jiraachuu danda'a. Eenyudha kana deebi'ee review godhee jalqabumayyuu suspicioniin jiru sirrii miti jedhee yoo manni murtii murteesse maaltu nama sanaaf ta'uu danda'a kan jedhudha tokko. Kana lammata immoo ogummaan jiraachuu qaba kana hojiirra oolchuudhaaf jechuudha. Yeroo hundumaa biyyoota dimokiraasiin ganaa keessatti guddachaa jiru yoo ilaallu rakkoon jiru ogummaa yoo jiraate political ideolojiidhaan yoo ogummaan jiraate namooti attaaki godhamuu danda'u. Namoonni mirga isaanii freely dubbatanii gaazexeessitoonni kuni miidhamuu danda'u jechuudha kana keessatti. Akka wixinee labsii immigireeshinii haaraa kanaatti aangoo qaama muudamaa mootummaaf yookaan qaama seera raawwachiiftuuf kennuun walabummaa mana murtii dabsuun mirga namoomaa balaaf hin saaxilu jechuun gaaffiin Margaa Fiqaaduuf dhiyeesseef yommuu deebisu. Aangoon kuni gara administreetiivii yookiin immoo warra qaama seera raawwachiisuutti kennamuunsaa shakkii tokko malee mirga namaa irratti daangaa hin fida. Daangaan fide sun garuu seeraan amma mirgi namaa hin daangeffamaadha. Asirratti falmiin guddaan mirgi namaa daangeffamuu danda'a. Giraandii yookiin immoo bu'uurri inni tokko inni ittiin daangeffamuu danda'u immoo nageenya yookiin security biyyaati. Seerichis akka jedhutti security biyyaaf yoo yaaddoo kan ta'u ta'e nam tokko yoo bahuunsaa biyya kanaa bahuunsaa rakkina guddaa kan uumu ta'e akkas gochuu dandeenya jedha. Mana murtii excluding godhu achumatti to'annee booda mana murtii geessina. Yoo to'atamuu baate immoo namichi chumtiyyuu deemee mana murtiitti dhimma sana himatee murtee akkasiisaa manni murtii akka irraa kaasuu gochisiisuu hin danda'aadha.
Manni murtii taphaan ala miti jechuu godha asirratti. Wixineen labsii biraa labsii lakkoofsa 780 muraa 2013 hojiirra jiru fooyyessuuf mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaaf gaafa waxabajjii 4 bara 2016 dhiyaate wixinee labsii qabeenya seeraan ala argame seera qabeessa fakkeessan deebisiisuu fi shororkeessummaa maallaqaan deeggaruu yakka ittisuu fi to'achuu kan jedhu yommuu ta'u labsii inni kunis qaamolee seera raawwachiisaniif aangoo guddaa kan kenneeru qabeenyota seeraan ala horataman jedhe dhaaluu akka danda'udha. Haayilee Baayisaa gama seeraan wixineen labsichaa yommuu madaalamu maalii jedhee gaaffiin dhiyeesseef akkas jedha. Wanti inni jedhu waggaa 10 illee duubatti deebi'ee namoota qabeenya kana ibsuu hin dandeenye madda isaa ibsuu hin dandeenye irraa fudhatamuu danda'edha. Kun amma baay'ee rakkisaadha. Maaliifii seerri yakkaa tokko yakkuma yoo jedhame illee seerri yakkaa tokko duubatti deebi'ee waggaa 10 hojjeta jechuun baay'ee heera biyya keenyaa wajjinis walitti bu'a. Wixineewwan labsii haaraa kunneen bakkoota tokko tokkotti heera biyyattii hojiirra jiru waliin faallaala. Manni marichaa heera hojiirra jiru kana gara fooyyessuutti deemaa jira gaaffii jedhuuf Haayileen labsiin heeraa gadi malee heeraa ol hin ta'uu jechuun ibsa. Labsiin heera biyyaa gadittidha kan inni ilaalamu. Kanaafi labsii dura fooyyessanii heera fooyyessuutu hin taane akkaataan deemsa isaatii labsii sana erga heera fooyyessanii labsii sana fooyyessuu danda'u jechuudha. Keessummoota koo Margaa Fiqaaduu fi Haayilee Baayisaa guddaan galateeffadha. Nagaan.